yaada waa'ee arraa fi eda anilleen armaan tanaan arge sa'a boodaati yaada tokko tokko shabaabota warra miidiyaa kana akkam fayyadaman irraa ajendaa ta'ee waa'ee amantaa Ibraahimiyyaati wajjin wal qabatee ajendaa ta'ee guyyaa kana miidiyaa irratti deemaa ture sadarkaa miidiyaa irratti deemuu bira kutee salaata jummaa hundarratti hiriiratti haa baanu jechuurra ga'e namoonni tokko tokko boruu hiriira bahuu deemanii jummaa irratti salaata jummaa irratti hiriiraan masgiida irraa bahuu deema jedhanii wanni jiru dhagee yaada kanarratti waan deemu kana hagan danda'u haga beekumsa kiyyaatti qoradhe namni tokko hiriira bahuu dura eenyutti hiriira baha maaliif hiriira baha hiriira bahee maal harkataa namni waan godhu hundaa'u maaliif hin godhaa osoo akkasitti bal'isee ilaalee dogoggora hedduu keessan seenu ture dhugaadha wanni jaame kun maaliif jaamtee maalirraa kaatee akkamitti jaamtee waan ju'uun haga tokko isinii ibsuu barbaadeeti dura amantaa Ibraahimiyyaa waan jaanirraa mormuufi miti amantaa Ibraahim irratti walii galuu waan jiru Yahudaan Nasaaraan akkasuma muslimtoonni abbaan isaanii har'aa achi nabi Ibraahim waan ta'eef isaa tokko nu godhaa isarratti haa walii galuu yaada juusan yaada kana wanni yaada kana ju'uutu biyya teenya tana dhufee majlisni fudhatee warra yaada kanaan deemu wajji walii galtee godhee walii mallatteessee waan ju'uutu deemaa ture miidiyaa kanarratti dhugaadha wanni kun amantaa miti siyaasaadha akka amantaatti himatan waan bifa hin qabne ta dhandhama hin qabne ta urgaa hin qabne adghaasu ahlaam jaaniin burzuza manaamaa yookiin yaacoo sakkeeraa waan jaan jechuudha waan kanarratti haga tokko nuti dura wanni namuu beekuu qabu nam tokkollee namni muslimaa yaada kana wallaalaa yoo ta'e malee hin fudhatu nam tokkollee hin fudhatu wanni kun yoo waan dhufu jirullee ta'e laa sayla qabla al-maxar jaanii osoo roobiin galaannin jiru akkasuma waan namaan galinitti iyyuu waan hin dhufinitti dura iyyuu gaafa immoo dhufte inshaallah waliin itti qabsooyna waliin itti deemna waliin dura dhaabbanna nuti durumaanumaa waan biyya alaatti irraa nu dhufa yoo meeshaa taate malee waan oomishamee dhufu cu'aa ta'uu waan adda addaa meeshaa ammayyaa teknooloojii waan akkanaa yoo taate malee amantaa biyya alaa irraan eeggan ahbaash irratti agarsiifnee jirra waan biyya alaatti dhufu nuti meeshaa malee hin qeeballu jennee dura dhaabbannee khayriitu gama amantaatiin alarraa nu dhufa jennee dheeynu amantaa ulamaan ta'e sirri beeyti sirritti hordofti hatta firaqaa'u didaa jirra firaqaa'u jechuun waan amantaa guututti garagalchaa osoo hin ta'in nama amantuma tana keessa gargar baba'uu warra didaa ture warra diduusi ammoo asirratti wanni nan bal'inaan dargaggoota keenyaaf kaasuu barbaadu yeroo waan kana dubbadhu namni as keessatti irra dubbatamee irratti xiyyeeffatamaa jiru pirezidaantii majlisa federaalaa Sheekh Hajji Irraas deebisuufi miti majlisa Irraas deebisuufi miti adeemsa dargaggoota warra miidiyaa kana akkaan fayyadamaniif waan isaan eeggachuu qabaniin gorsa gabaabaa isaanii ibsuu barbaadeeti dargaggoota hoggaanjuu namni dargaggoota hin ta'in khasilaamon guddoo aqlii isaa akka aqlii dargaggeessaatti sedduu jira akkana jechuun kiyya dargaggoonni miidiyaa kanarratti khayrii hojjechaa jiru jechuu miti osuma khayrii hojjetanii keessa kutanii guluwwummaadhaan isaa baabahanii khayruma sanirraa bahanii jiran kanaaf ani haasawa kana gizeen haasawu Sheekh Hajji Irraas deebisuufi miti majlisa Irraas deebisuufi miti dhimma kanarrallee deebisuufi miti dhimma waan Ibraahimiyyaa jaan kana jechuudha nama waan kana deeggarre nama waan kana dura dhaabbatu garuu wanni asii dubbachuu fedhu waan takka argame hoggaa jaan wanni takka hoggaa dib jette maali wanni dib jee eessarraa dib jette maaliif dib jette eenyu dib godhee maal dha'uu deemti adda baafachuu barbaachisa obboleeyyan kiyya wanni takka hoggaa argamte marii barbaachisa wanni takka hoggaa argamte warra beekumsa qabutti ulamaa itti dabarsuudhaatu nama barbaachisa akkanuma lafaa ka'anii baaraganii waan itti fiigan osoo hin beeyin waan fiiganiif osoo hin beeyin karaa fiigan osoo hin beeyin akkanuma ka'anii fiiguudhaa miti dib'ii dhageenii jechuudha kanaaf haasoyni kun wanni inni irraa ka'uu danda'e
يوتن قويا إسنينا أكان قردتي إسنينا دبر خانة يجو أكا بيتنيا تقويا دي دمي شنفا رايجو باتوان ما خيسي جرو خانة خيسا وتيلا هايلي جان كانتي مغنانيا بكا جانينيتي سلام منستيرين ورا وغنتوتا يونيفرسيتي بنزاي ديوجين والغي تشغداني توراني والغي متدورين نغينيا في ميسوم وان جورتي والغين وندا كا لينجيدا وندا كا كونفرنسي دا ديما تورتي والغي تنرت وري هرماتي دكتور خليفه نما جانيني انا نما تشدك ايمتي ورا دقراين انفورميشن خن هوبدي اسينو بچي سجير نما دكتور خليفه جامو إسافي نمني برالين وجين جرا إسان كانت رفع قدي مالي كليلي وندرا أوروميا الرئيس سوماليا الرئيس أفار الرئيس تجراي الرئيس نانو أمارا الرئيس علماء نما لما أفيرني تراني مجلساتو أفيره أكسم مس سرنا خنارتي وان خنارتي نم هدوتو أرجمي نموني ببيكمون biyya alaatirrallee warra dhufee jira warra keeniyaarraa dhufee jira warra dawwa afrikaarraa dhufee jira warra morookoorraa dhufee jira warra biyya kaafiraa biyya raashiyaa fi kana biyya gurguddoorraa dhufee jira sagantaa guddoo namni gurguddaan hedduun irratti argame jechuudha sagantaa tana namni gaggeessu mootummaa ministeeronni waajjiroonni ministeeraa cuftinuu irratti hirmaatanii jiran karratti hirmaatanii jiru fi dhaqee fi kanama bakka buufatee hedduu jechuudha University Addis Ababa Rais akkasumat abbootii amantaa Rais akkasumat akkuma reefu jeetti kililii hundarraa nama lama yaamanii turanii akkasuma waan irratti leenjii kannansan waraqaalee itti hiranii turan waraqaan sunillee namachi dhaqesan hunda bira jirti nama hedduun odeeffadhee qaccallootiin addaan baafadhe nama hedduu irraa jechuudha wanni achitti qophaa'e sun ammas akkasuma sheeyajjiifis warra amantaa biraa qabuufis za'a gaggabaabduu daqiiqaa muraasa kennanii fi isaanillee sheejjiin afaan arabaatiin amantaa ortodoksiidhaa afaan ingiliffaatiin haasawaa godhanii jiranii sagantaan tun sagantaa dhooysa godhan osoo hin ta'in waan dirree baasanii balaqqeessatti godhanii miidiyaaleen biyya tanaa hundinuu irratti hirmaatee sagantaa sanillee dabarsaa ture faanaan ABC maali ETV'n OBN akkasuma miidiyaan biyya tana jiru guutuun irratti hirmaatee ture sagantaa tana jechuudha sagantaa tana keessatti yeroo sagantaan tun namni sagantaa tana irratti hirmaate ulamaan keenya gurguddaan majlisa federaalaa irraa nama 15 irratti hirmaatee ture akka Dr. Jeelaan akka Sheeyajji Sheey Abduu Kariim illee akkasumas Sheey Sultaan Sheey Mahamad Amin Ayyaa Sharar irraa nama hedduu irratti hirmaate annama hangaan danda'utti nama hedduu gaafadhe sagantaa tana irratti maaltu deemaa ture wanni irra mari'atame waan amantaati moo maalii jeen gaafadhe wanni kun dhugaa fi maareen bubbulteeti dhugaa fi maali wanni garan namni qabatu bubbultee mul'achaa deemtii yaani silaani mul'atti siinuu amma akkuma galaana dura roobni jirretti ibidda dura daaraan hin jirretti baaragaan waan kana akkanumatti baaraynee waan akkanaa dhufeennee ummata girgireessuudha kan hin handitu jiru waan san dura dhaabbachuun sirri miti jechuu miti yoo isin ka jiraattu taate guyyaa isin gabbaate dura dhaabbanna borus dura dhaabbanna arras dura dhaabbanna waan amantii teenya dura dhaabbatu jechuudha wanni kun dokumentiin isin raabsamtee jirti dokumentiin inshallah yoo rabbi fedhe asirratti isiniif dhiyeessuuf ni yaala akkasuma maayirratti akka ibsa jannootti ibsi qabxii 14 jalaa qabu afaan ingiliffaatiin afaan amaaraatiin barreeffamee sunilleen dabarfamee jira miidiyaa irrattis dabarfamee jira barruunis lafa jira sanis isiniif dhiyeessuun danda'a wanni anja'u barbaade yeroo wanni takka argamte waan san mariidhaan dura dhaabbachuu karaatti dura dhaabbatanii mala dhawachuu akkanuma ka'anii baaraganii fiiguu osoo hin ta'in waan dhufe san karaa dura dhaabbatuun namni adda baafachuu qaba dura amma namni xiyyeeffannaan irra godhamu jiru sheekan nama hedduutu achirratti hirmaate sheekan hirmaate san guututti shakkilee amantaa gallakkisanii amantaa maal jettaniin Ibraahimiyyaa irratti waliigaltee jaraa wajji godhanii wanni isin ibsuu barbaadu ulamaa waliigalteen gooteen jirtu wanni mallatteessan hin jirtu wanni addaan isinii bahuu qabu jara saniif waraqaa beekumtiidhaa yookiin waraqaa galateeffannaadhaa barreessanii kennaniif waraqaasanii
namni gurguddaan ulfaataan madaraka irra waamamee haa kennuu fi jaanii sheekh hajjii fi namichi masqala qabatee dhaabbatu sun jaraa laataniif namicha laataniif waan achirra jiru sun osoo laalin maaltu barreeffame osoo laalin eenyu kannee osoo laalin eenyu barreessee osoo laalin maaliif kannamtee osoo laalin gaduma bahanii irra walii galteessanii wanni miidiyaa irra mul'isan sun jaanii footuma san maxxansanii arraba tokko tokko afaan dhedheeratanii ulamaa arrabsuun dogoggoraa yaada ju'an. Ulamaa miti abbaan fedhee yoo dogoggora akkasiitiin dhufe dura dhaabbanna. Ani maleekaa ujee waan akkasiitiin dhufe maleekummaa ta'e xiisha kaadhu inni dura dhaabbanna waan aqiidaa islaamaatti as deebu jechuudha. Amma waliigaltee san ani sheekh hajjis bilbilee gaafadhe namoota biraa warra achirratti hirmaates wanni mallatteessan ni jirti sheekotiin mallatteessite lakki mootummaa fi salaam ministeerii fi jaraa walii mallatteessee isaan irratti hirmaatan sagantaa nageenyaa waan taateef nageenya irratti qooda guddaa haa qabu abbootii amantiitii jechuudha. Kanaafuu waan dhufe hunda baareynee fiiguu osoo hin ta'in karaa itti dura dhaabbannuun akka itti dura dhaabbannuun wal gaafannee mala dhawannee itti haa deemnu. Miidiyaa wanni jedhan kun nama hunda amala jijjiiree jira. Luuyina goota fakkeessee wallaalaa beekaa fakkeessee jaahila hanga ulamaa arrabsuun gahee hedduu amala nama jijjiiraa deema. Namni hoggaa miidiyaa irratti as ba'ee haasa'u nama isa dhaggeeffatu nama 1,000 nama 500 nama 10,000 nama 5,000tu na laala jechuu hogguu arke nama kana hunda waan inni mootummaa ta'ee bulchutti fakkaatti. Jara keenya majlisni si waan kanaan dhufe akkitti dura dhaabbannu kophaa. Mootummaan si waan kanaan dhufe akkitti dura dhaabbannu kophaa. Namni dhuunfaatis yoo waan kanaan dhufe akkitti dura dhaabbannu kophaa. Hundinuu akka tokkotti hin deeffamtu. Hundaa'u akka tokkotti dura hin dhaabbannu. Kanaaf ani hangaan hubadhetti hangaan ibsadhetti namoota achirratti hirmaaterraa mata dureen sagantaa waa'ee nageenyaati. Wanni amantaa takka laa amantaa islaamaa walaa amantaa nasaaraa walaa amantaa yahudaa wanni amantaa achitti hin kaanee waan jiru. Haasawni achirratti haasawame nama dilanii kijiba jeellee yaadu karaa adda addaatiin hin qoradhe. Kanaaf fuuluma durattuu wanni takka hoggaa argamte eessatti argamte yoom argamte eenyu waan san argamsiisee maali wanni as keessa jiraati maaliif deemti osoo addaan hin baafanne namni kanuma baaragee diphii dhagee fiiguun dogoggoraa waan jiru wanni nan qabu asirratti ergaan gabaabduuniin dargaggoota keenyaaf ibsuu barbaadu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti kaju yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا ور ربي تأمني هقان نمني فاسق نتوك دبين سنين في دبين دبا فدا هنجرجرنا نما توكو وهن نم أمتا تويتاني إيغسي كنشينو إني في آية خنمي سنها فسروا إن جاءكم فاسق جتشون علمان هدو تفسير غيثي توقود بدنا كجا هقو فاسق نتوكو سنين في فاسق جتشون nama huduuda daangaa shari'aa dabu haruma fedheenu yookaan faasiq jechuun nama ummata keessaa chiboo faasiq jechuun nama ne haqarraa jallatu yookaan faasiq jechuun nama jidduu balleessu nama walib balleessu faradduu jerjera nabi sallallahu alaihi wasallam hantuutaan fuweesiq jeen badidalay jechuuf faasiqa jeen ayata kana ulamaan hoggaa xiinxalanii dubbatan akka jaan ayata kanarraa wanni hubannu Rabbiin wanni itti nu yaamaa jiru waa bayyanfachuu irratti maal keessatti kulli waan ummata laallatuu keessatti waan dhuunfaa mataa keetiitii miti. In jaa'akum ahadun hin jedhe in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiibuu qawman jedhe waan ummata keessa rakkoo fidu. Arra yoggaan majlisaatu amantaa Ibraahimiyyaatiin dhufe haa hiriira haa baanu haa iyyinu majlisa dura haa dhaabbannu majlisa haa arrabsinu hoggaa jaanii lafaa ka'an kuni waan ummata laallatu jechuudha. Waan ummata laallatu tokko akkanumatti baaragaan warri rabbiin itti dubbachuu jiru ayata kana keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanudha. Warra amane dubbachuu jira. Dargaggoota amane dubbachuu jira. Isin warra miidiyaa nama barsiisu dubbachuu jira. Ustaazota dubbachuu jira. Sheekota dubbachuu jira. Daa'ii dubbachuu jira. Nama dhuunfaa kaan ta'us jechuudha. Wanni kana isiniin jiru dubartii meeqaatu jecha namni jarjaraan waa ja'uun hiikan hijibaan kaampaanii meeqaatu hijibaan diigame osoo addaan waan baafanne kanuma jarjaraan lola meeqaatu akkanuma baaragaan fiiganii waa ja'uudhaan uumamee namni meeqatti dhumee namni meeqatti hidhamee rakkoo meeqa dhufte akkasuma fira meeqaatu addaan cite
jaalala meeqaa bade saayibummaa meeqaa diigame akkanuma baara gaan ka'anii fiiguun osoo addaan hin baafanne takkaa